warra isa yeroo jiranu waluma ture isa faalleessuun A and B gareen A fi B numa jirti yoomiyyuu ana dhiisi waaqayyo kan faalleessu waaqayyoon kan arrabsuus numa jira inni anaafete waaqaa jiraa'u jenna inni waaqayyoon hin jiru jedhu Tibeeso numa hin jiru isin irra dheeressu maan isin lallaba godhachuuf miti yeroo gari amantii koo naan jaalladha amantii kiyyaan isin lallaba koottaa gara islaamaa jedha Tibeesoonis amantii isaa jaalata gara amantii isaa naafeera walii gallee namni tokko mana nyaataa yoo dhaqe nyaata isaa ta'u san afeerrata gara TikTokis yoo dhufe waan isaa sii ta'u fudhatta anarra yoon kee gartee kiristaana ta'e islaama maaltu narra duulsise yoo Tibeesoon gara islaamaa dhufe maaf gartee isarratti duuluun isarraa barachuu ka amanuu fi amanuu dhabuun believe and disbelieving waanuma jiraati walii gallee haati manaatii fi abbaan manaatu waa hundarratti waliin galan ammoo ka ilmaan waliin qaban waan qaama isiidha qaama saalaa abbaa isiitiif harmee isiitti argisiifne ana abbaa mana isiitti ka argisiiftu waan sirraa dhokeessitu qabdi bara haati manaa kan kee walii gallee so sanuma isiniin jechuufi jiran mee suuta come down warri social media qeyroo fi qarree come down barumsa ammayyaa deema amantii keessan baradha masjida dhaqa waldaa dhaqa barsiisaa keessan beekaa keessan hordofa irraa baradha keewwatu tokko fuuteetuma nama rukutin kontekst waan itti aantu dubbisi waan dura aantu dubbisi kan wangeelaan dubbiseettus deemi seera uumamarraan kan mul'atu yaanis dubbisi namni keenya waan siimu faranjiin kitaaba bitattee kitaaba dubbisi namni keenya kitaabuma amantii kan barreeffame kamiyyuu namni from page to page namni xumure hin jiru hin xumuru hin dubbisu kitaabuma juwaar kana kitaaba dammaris jeelol maaltu keessa jira hin dubbisu kitaabuma waa'ee hannaa tokko namni akka itti si'atuuf jedhe tokko namni akka itti si'atuuf akka itti hattu irraa barataa dubbisa jedhe bar is both side benefit si fayyada kitaabuma wangeela jedhamu kana kunoo quraanni kiyyaas kana wal fakkaata wangeelinis kunoo laal wal fakkaata dubbisiirana ani birri itti baaseetiin kuma meeqa waggaa meeqa dura Itoophiyaa sponsor godheef namni silaa biyya faranjii nama fidame kana fidadhe jiran nama kiristaana irraa ni fidadhe namoo asi gartee akkamittiin argadha jedhee so waa dubbisaan kanuma isiniin jechuufi warri karaara jirtanii biyya faranjii ka jiru gartee isin miidhe gartee geeme isin barsiise sadaqa isin barsiise namni keenya deemee cabsee dalagata jiran cabsee dalagata hinnatu hin saamu nama waan kallattii fokkottuudhaan hin fidu malee cabsee re'ee tiisuun wal arrabsan re'ee tiisuun wal arrabsan mana namaa keessa kichina namaa keessa dalaguun wal arrabsan walii gallee gartee lafa qotuun wal arrabsan gabaree jedhee wal arrabsa bar biyya lafaa kana bar waan hanqa dafkoo ofii nama gartee yaani gammachiisa gartee bu'aa sii fida waan ati akkanatti dafqa itti baaftee bar hin saamin saamicha qofa kan waaqayyoos jibbu akka amantii namummaa gartee sammuu namaallee hin fudhanne yeroo waa hatu namni gartee itti gartee tranquility tasgabbii ittiin arganne dalagadha gartee ilmoo maal ammaas nama caccabeen wal arrabsitan ka ija hin qabneen wal arrabsitan ka laamshaa wal arrabsitan waan fadha isaatii miti bifaan wal arrabsitan jedhana oromummaan wal arrabsitan amaaraa fi oromoodhaan wal arrabsitan silxee fi goojjaamii fi kallattii fi akkana jedhana filannoo keetiin Tibeesoon dhiiratoon filannoo isaatii miti ani dhiiratoon oromootoon filannoo kan kootiin filannoo waaqayyooti taan taas jala jirtu shamaratoon filannoo keetiin filannoo waaqayyooti dhiiraa fi dubartii godhee kan uume isa maal waaqayyo faranjiin akka jettu God created Adam and Eve jedhan not Adam and Steve Adam and Steve hin uumne waaqayyoon jeendara waa hunda jeendara lama godhee uume jara keenya saala lama godhee uume Tibeesoo itti fufi kanumaan si jara galatooma akkuma tasaan mana kana seene suuraa obboleessa keenya niif duuba keenya naman maaltu jira jedhee seene malee akkasii eebbifame carraa waltajjii sirraa fuudhe waan ajaa'ibaati anillee maaltu yeroo baay'ee na yakkisiseeta poointi irratti waliin galle irratti maatii kee keessattuu ka waliin galle amma fakkeenyaaf ani obboloota 5 qaba ijoollee dhiiraa haati koo jechuudha gara dhalatan isaan kana keessaa bira obboleessan irra dhalatu walii garra kaasar dhalatu waliin gallu mana keessa akka walii gallu jira maaliif jedha ideoloojii inni barbaadu ka biraati animmoo kan barbaadu karaa amantii yoo ta'e yoo waan qajeelaa hojjete natti tola inni ammoo karaa ofii fedha barbaade yoo deeme waldaa amantii keessa galuun akka waa hidhamuti of yaada so hiyaaf freedomii ana ammoo ibsan kennaafi achiin booddee mirga isaa keessa wanti galu hin jiru maal jechuu barbaadeetan let we do one thing and one way to go ni am fakkeenyaaf Abu Muazin jira
Ustaza waliin jiranii nu biraallee waajii ijoollee biraan jiran. Pointii amantii irratti eeyyee wal dhabna. Anka amanu ka biraati isin kan amantan ka biraati. Garuu eenyummaa keenya irratti maaf jaalala mata duree wayi. Fakkeenyaaf amma pointii anin qixumatti jaalattu irratti nama gargaaru irratti haa ta'u waa wayirra udoolee dhufaa. Maatii ta'aati. Pointii irra wal dhabnu irratti garuu dhugaa irratti sababni isaa maaltu jira isaa beektee waan tokko jira. Sorry. An kaayyoon kiyya ati akka hin banneef optionii kana ala waan biraan qabu. Simuwachuufi miti yan. Dibeeshiinar simuwadhee ati mo'atamtee jedhee kana mul'isuufi miti yan. Waan fi amane si mul'isee yoo sillee ta'ee nama biraallee gargaaree tarii haa fayyuuf. Atillee objektiifi kana ala waan biraan qabdu namo'achuu agarsiiftee Tibeesoon beeku jechuun miti. Garuu dogongora wayii ka Tibeesoo dogongora hubateera wayii itti himee jiraachisaadha. Kana gochuuf beezikii tokkotu jira. Haala kamiin keessa iyyuu si jaalachuu, eenyummaa kan kee kabajuu, eenyummaa kan keetiif iddoo addaa kennu, akkuma ofiif iddoo addaa kennu siif kennu. Zeen yeroo hundaa maaltu na dhagahama si fakkaata ijoollee yeroo dubbadhan. Qoy maal inni objektiiviin kiyya fakkeenyaaf nama dhugaa sitti maaru amala kiyya laaltee dhugammaan yoo si gale dhufee amanuu dhabuu dandeettaati. Because yoo amanta akkuma kiyya taata kaa option biraan jiru anuu nama waan san beeku kana jedhee amala akkasitti agarsiisaara. Atillee yoo amante option biraan jiru akkasuma ta'uun kan kennaaf. So dhugaayyuu uduu amantee sababa kiyyaaf qofa gara dhugaatti akka dhufne danqamuu dandeetta jechuudha. So option jalqaba filannoon nu qabnu wal jaalachuu. Dhugaa walitti himuuni jalqaba psychology wiinii gochuu qabda nama itti waa himuuf. Psychology wiinii ati gochuun qabda.